intalon tun dubrummaan qabdu alla isin dubrummaan qabdu khalata wanni kanaatun isin dubrummaan qabdu ittee mata dureen keenya utubaa jireenyaa حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة dabalata viidiyoo kana argachuudhaaf chaanala keenya subscribe godhaa. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا في لقيفتوتا خينيا إن شاء الله تعالى أرانتنا وان amazing تهي كفديتين دفه ماليو خنان جتو تاتي utubaa jireenyaa jetti arra mata dureen keenya utubaa jireenyaa jetti san duramee nama gaafii tana deebiseetu waan jireenyii tahe kana isaaf galee jira je'eetii yaada gaafiin gaafii akkami intala takkaa fi gurbaa takkaatu wal jaallate yeroo amata 25 gihan wal fuudhan akkuma wal fuudhanitti hin turre gurbaa kana badii duraan inni balleessee jecha wataadarri qabee mana hidhaa naqee amma 30 irra murteesse gurbaan kun hoggaa mana hidhaa seenuu deemu intaloo arra fuudhe tanaan maal je'eeni yoonii fi kan heerumtu ta'e milikkeeta tokkoon kaayaa milikkeeta kana bakka tanaa kaasii ani gaafaan mana hidhaatii behe akka manni kun mana kiyya hin tahin beekeetiin irraa maqaa je'een yoo ammoo kan heerumne taate milikkeeta san bakka sanitti dhiisii tajaajilii je'een mana hidhaa seenee amma 30 hidhamee mana hidhaatii behe hoggaa mana hidhaatii bahu ni arke milikkeennichi ta'a subhaanallah milikkeeta kana hoggaa arku ni dinqisiifate hoggaa mana ol seenu ni gadde maaliif kan gadde taakka intaltin duunee beeke hoggaa mana ol seenu ni gadde taakka waan inni gaddeef as jalannaa kaa'i tan lammadaati hoggaan ni mana ol seenu joolleen ollaadhaa yookaanuu gandi ollaadhaa isa tajaajiluuf jecha ebaluutu hidhaa bahee ni beeytagaa zahmaa takka ka'uumanii jira ebaluutu hidhaa bahee maarree hidhaa bahee ja'anii dhufanii bakka sanitti zahmaalee uumanii isa keessummeessuu eegalan tanumaaf tana hedduu ijoollee babbareedduu takka arge ijoollee babbareedduu shamarranii kana hoggaa arge akkuma arketti qalbii isa seente ijoolleen jaallate fuudhe ijoollee tana jaallate akkuma jaallatetti warra isaanii dhaqee harkatee fuudhe jaartii tanaas numa qabaa beeke gurbaan kun badii maal qaba gaafii lamadaati as jala naa barreessu hunda koomantii teessaniin dubbisaa beeka as jalatti naa barreessaa ka harkate immoo harkate jeetiin achirratti himaaf badiin gurbaan kun qabu maali taakka badii gurbaatu qabamu jaartii isaa tan gartee duraanii santu badii qabaa moomichi yoo xiqqoo amma isa heerumte tanaatu badii qabaa sadeen keessaa kan badii qabu as jalatti naa barreessaa sababa wajji naa barreessaa ammas okay hoggaa kana bira kun obboleeyyan inshaallahu ta'ala ammallee taariika gabaabaa tokko taphachiiseetiin achi booda waan takka je'ee darbaa taariikni gabaabaan kun intala takka intalti tun arabaa abbaan isiidhaa nama tujjaara isiin fadha shuuf nama horii qabu isiin jaallata yeroo kana namni hundi hoggaanii fi intala tana barbaaddatuuf yookaan gaafatuuf dhufu kaampaanii meeqa qabda horii maal qabda maarree maal qabda je'ee gaafata nama hunda osoo irraa deebisuu micoon tun yeroon isii irraa gubattee dulloomte hoggaa dulloomtuu ni jira gaa jechuun huzniitu isii qabee ni yaaddoytee micoon tuni yeroo yaaddoytee rakkoon isii qabdu yaadni kun itti jabaatee mana haakimaa seente yaa abbaa kiyya naa yaamaa jetteen yaa abbaa kiyya du'aayin sii godha akkoottu jetteen hoggaa abbaan dhufe abbaa akka jiruu addunyaa tanarratti na cazaabdetti rabbi aakhirassi haa cazaabu jetteen laal micoon tun abbaa isii abaartee deebite maaliif abaartee yoo kanaan jettu taate jireenya isii ka gaafa isin silaa ijoollummaa dhaltee yaa ilmaan koo yaa maarree koo jettee fi maruu feetu kana horii osoo barbaaduuti jalaa gube jechuu abaartee biraa duute duba obboleeyyan intaloo shamaraa obboleettii tiyya tan dhaggeeffachaa jirtu obboleessa kiyya kana dhaggeeffachaa jirtu waan takka taniin si himuutu jira utubaa jireenyaa waan ja'amuutu jira utubaan jireenyaa tun waan takka irratti dhaabbatti
namni kun hoggaa heerumuu fi hoggaa fuudhu maal laalee fuudhuu qaba utubaa jireenyaa laalee fuudhuu qaba utubaan jireenyaa kun maali jennaan hadiisa ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam إذا جاء من ترضون دينه وخلقه هجاني في إسنت في نمن دين ساجالتني في أخلاق ساجالتن فزوجوه هيرم سيسا الرجل ده نما خينيا هجاني في هيرم سيسو إن تلاسا يخانو مرة قدو جبر جئ وانغافتو تجرا ودمينا جبر مالي جبر يجونكم gabbara jechuun maali gabbara jechuun obboleeyyan gurgurachuu jechuu intala tana jireenya isii feete malee ati intalti tee meeshaa taatee hin gurgurattu intalummaa teetirraa isin baatu gabbara jechuun gurbaarraa maallaqa hoggaanii fi hedduu gaafatanii irraa fuudhan akka waan bitateetti isii akka gabrummaan laalee waan fedhe daleessuu danda'a ni bitatee jechuu gabra bitatee jechuu dhalaan gabraa miti dhalaan bilisa shamarran bilisa jechuudha gabbara wanni jedhamu kun hafuu qaba yoo haadha abbaa gammachiisuu fedhe karaa biraatiin haa gammachiisu malee gabbara jedhanii intala ofii gurgurachuudha taatii jechuudha sii galee gabbara jettanii warri biyya jirtan obboleeyyan kiyya kan oromoodhaa ka addunyaarra jirtan ka biyya ka baale jirtan ka arsii jirtan ka jimma jirtan ka bakka hunda jirtan ka harargee jirtan hundi keeysanu gabbara jettanii intala teeysan haga isiin dulloomtee jireenyi isitti bushaawuu isiin hin eegina takka namni zinaa babal'isaa jiru warroowwan gabbara je'ee gurbaa fuudhaa deemu kana gaafatu taa akkanaa jee talamadaati warra biyya alaa jiru wanni inni isinii dhaamu istaayila waan jedhamuutu jira ameerikaa jiraadhu feetu awurooppaa jiraadhu feetu biyya feete jiraadhu feetu biyya arabaa jiraadhu istaayila zamanaa waan jedhamuutu jira gurbaan tokko yoonii fi rifeensa akkanatti hin ciranne yoonii fi hin bareedne hin jaalatamu waan jedhamu takka garteettu hin jalaa hafuu qabdi wanni kanaatun jalaa hafuu qabdi wanni ati ilaaluu qabdu amantii tee ilaaluu qabda utubaa jireenyaa amantiin islaamaa utubaa jireenyaati gurbaan kun diin ni qaba akhlaaqa ni qaba khadiin qabu meeqaatu jira ka keessa quduraa rabbi diin ka qabu gubbaan diin qaba keessi qudura ka akkasiitis akkatti firraa laalanii jira deeroo akkatti firraa laalanii jira hundaahu utubaa jireenyaa waan jedhamu kana إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هجاني فينا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هجاني فينا منتك خدين ساجالة خأخلاق ساجالة سند فيه فزوجوه هيرم سيسا قبيتو سيغالي وننجو هيرم سيسا هجان سنجو انت لتي سنجرين يسي جارا جتشو خرابراتي انت لغرغرة دايتشو زنتين انت لتانا jireenya isii jaaraa jechuu barbaadeeti boodarratti aadaa namni keenya qabu takkaatu jira aadaan namni keenya qabu tun aadaa akkamii yoo kanaan jettu taate intaloon takka yoo heerumtee baate isiin tun heerumtee baate jedhanii akka biraatiin laalu ija biraatiin laalu gurbaan kun intaloon tun dubrummaan qabdu alla isiin dubrummaan qabdu ija biraatiin laalu خلط أو إني كناتون إسين دبرمان قبض إتى جبرات اللالون خلط نمم مالالي دبرمان وزنتي نمم مالالي دبرمان خلط أو إني كناتون إسين دبرمان قبض إتى جبرات اللالون خلط نمم مالالي دبرمان وزنتي نمم مالالي دبرمان وان ساعات كخيستي دقيقة صدم خيستي الأمودن دياتي قرو نممان يرون دس وجدراتي وان تنبيخ إسين تنهرمتي باتي heerumtee yoo baate badiidha jechuun jireenyi hin taanee fi heerumtee baate badiidha heerumtee bahuun badii miti khalaxawwan gurguddaa misteeka gurguddaa namuu keenya bira jiru dubrummaan qabdu heerumtee baatee fuudhee jira hamaarree wanna kanaatu waan jireenya laaqee I tell you wallahi dhugaan si hima waan dhugaatiin si hima wanni jireenya laaqee
wanni jireenya namaa biyya itti naqee jechuun akkanaa kana akkamittiin teerumtee baate fuudhaa akkamittiin hafuudhee ba'ee heerumaa duba ozoonii fi kana jettu akkana ozoonii fi feesbuuk irraa jettu booda ni dulloomta gaafa bareedinni fuula keetii hundume namni tokko kas ilaalu hin jiru jechuudha. Osooniif bareedinni ni dhuma yoo bareedina barbaadde bareedinni ni dhuma yoonii fi tujjaarummaa barbaadde tujjaarummaan ni dhumte adeero haalaa fi amalli gaariin ilaa qabrii ilaa guyyaa qiyamaas wajji deema dhugaan si hima ilaa qabrii ilaa guyyaa qiyamaas wajji deema haalaa fi amalli gaariin tanaafuu hoggaanii fi gurbaa tokko filachuu deemtu haalaa fi amala isaa diinsaa background isaa hawaasa ilaaluu qabda haalaa fi amala isaa diin isaa background isaa hoggaan jiru namni kun nama kamii eessa guddate eessa jiraate eessa marreete eessatti yooni fi kana hunda hin beekne taate booda gaafa si fuudhu sheekha aalima tahee si fuudhee gaafa si fuudhe booda intal arrabni waan biraati waan akkanaa sirra dalaguu mala tanaafuu ati kam goota background isaa guutuu waxannee booda ilmaan sirra gannaqeetiti achirratti si fannisee jaakeetaa si biraa deema jechuudha. Ilmaan kee kun si gaafatan baabaan keenya isa jira waan background isaa yookaan duuba isaa hin haxanneeniif argachuu hin dandeessu ilmaan kee qalbii cabaa guddatan jechuudha jireenya isaanii keessatti. Qalbii cabaa guddatan nama kana hoggaa itti heerumtu background isaa beekuu qabda hoggaa fuutu intala tana background isii beekuu qabda ilmaan kee bakka jiran irraa deemtee argachuudhaaf jechuudha. Tun takka wanni ni nan si himu. Talamadaati akka yaadatti lafa kaaya yaada kana osoonii fi mashaayikoonni keenyatti fayyadaman hedduu takka dasna jira. Yaada kam yoo kanaan jettu taate guruppii takka jaarta guruppii fuudhaaf heerumeettu sa guruppii gargaarsa masgiidaatu numan jaaranii guruppii gartee gargaarsa miskiinaatu numan jaaranii guruppii barnootaatu numan jaaranii guruppii fuudhaa heerumaa tana namni maan jaarra namni guruppii tana seenuu deemu backgroundiin isaa qoratamee eenyu akka ta'e adda baafamee guruppii tana seena intaloonis akkasumatti adda baafatamtee abbaasii sadeenitti ibkatabdee guruppii tana keessa seenti guruppii tana keessa fuudhaaf heeruma islaamaati fuudhaaf heeruma islaamaa kana keessatti bakka irraa dhufte si beeka aadmiinni kun eenyu akka taate hunda si beeka jechuudha dhiiraa fi isaas ni beeka namni hundi koodiidhaan wal beeka silaa guruppii koodiidhaan namni wal beeku maqaan osoo hin ta'in maqaan ammoo aadmiina bira jira koodiin ammoo warri achi keessatti koodii wal beeku A30 takka B16 akkana fa'aa jedhanii koodii walii kannanii B16 fi A30 takka arra wal harkatan wal fuudhan osoo wanni kana takka taate akkam guruppii nama hedduu fuutu akkanuma namni hundi fuudhaaf heeruma jee girjee kattiin seenne immoo wanni ati godhuu qabdu maali nama kana background isaa axannaatee eenyu akka ta'e hunda adda hubattee garee tana keessaniiti akkana fakkaatutti yaada kiyya gaa achi booda namni wal fuudhuu fi wal heerumuu deemu kun background walii wal beeka maal akka ta'es wal qorata yoo walii tahan achi booda B16 fi A42 waliin taane amala maarree jedhanii dhufanii achi keessatti namni quxurumaan wal beeku malee maqaa wal beeku miti laal mistiraas akka waliin baafne jechuudha wanni kun osoo taate akka malee bareeda jeetii yaada akka yaada kiyyaatii beekiga tan lammadaati gurbaan tokko hoggaa fuudhuu deemu yookaan intalli takka hoggaa heerumuu deemtu yoonii fi jarri kun harka qalleeyyii ta'e immoo guruppii tana keessatti jechuudha maal akka godhanii gargaaruu qaban shuf nama fuusisuun waan guddaa obboleeyyan dhugaa rabbi haa dubbannu nama tokko jaaruu jechuun aalama tokko jaaruu jechuudha jenereeshina tokko jaaruu jechuudha waan akkana kanaatis itti yaadda'uu qabna warri gartee piroogiraamni kiyya kanneen nammaa asee kun isinii tahee nuu tahee jecha as jalatti naa barreessaa waa'ee gartee fuudhaaf heerumaa kanarratti jechuudha akkam akka godhuu qabnu namootan gariitiin wal mari'annee waan nama je'e kana yoo nifa isin jaalattan taatan hojiirra ni oolchina yoo haadeeroo kan mallafaa haate yoo kan garee jaartu garee fuudhaaf heerumaa jaara jedhanii yommuu fakkeenyaaf garee fuudhaaf heerumaa kan jaaran taate
akkan mallafaa ka'ee namni kun hundinuu dhufee seena. Amma fakkeenyaaf mee jaarree haa jennu garee tana jaarree. Garee tana hoggaa jaarree garee fuudhaaf heerumaa jennee ol baafna. Alla ka fuudhuuf fadhuuf itti heerumuu feetu hundi itti guuraman. Achi keessaa abbaan fedhe waliin kukkuteetiti achi booda infoo isaanii quban qabdu nama meeqa waliin ta'e waa meeqa taate akkan taane nama garee san seenuu fadhe maanninnatii isaa eenyummaa isaa hunda beekanii naquudha. Eeysarraa akka dhufe warri isaa eeysa akka ta'e mazgaba irratti mazgabaa jechuu isa barreessaa maqaa isaa galmee irratti waan akkanaa godhuun bareedduudha na fakkaata. Yookaan ammoo namni kanuma waliin seenee rakkoo meeqa achi keessaa wal fudhatee booda rakkoo walirra gadhiisee eeysa guruppee ebaluu jaarerraa wal fuune maqaan sii bu'aa jechuudha. Akka akkasiin maqaan siin buune maaninnatii isaa hunda fuutee keeysee barruudhaan footoo isaatii wajjiin hunda keeysee achi booda irratti ooftee jechuudha. Maashina keecha irra gadhiiftee irratti ooftee jechuudha. Wanni kanaatu barbaachisaadha moo barbaachisaa miti yoo kan naan jettan taate yoo barbaachisaadha jettan taate gama jalaatti barbaachisaadha ja'a naa barreessaa. Yoo immoo barbaachisaa miti jettan taate barbaachisaa miti ja'aati naa barreessaa. أحبكم في الله ربي جانس جالدا برنامج خير خيران ترى قناة أسمرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.